fuulli kee sirriitti akkanaaf yaadatamuun fedha naan jedhe. Sun yeroo arfaffaa itti miirri gammachuu natti dhaga'ame ture. Raataan Taataa Siir abbaa qabeenyaa beekamaa biyya Hindii ture. Daldalaa milkaa'aa yoomuu yaadatamudha. Afgaaffii raadiyoo tokko waliin bilbilaan taasiseen gaaf tokko seenaa ajaa'ibaa tokko dubbate. Innis akkas jechuun yaada isaa ibsa. Jireenya kee keessatti yeroo kam ture gammachuu isa guddaa kan gammadde jedhee gaaffii gaafatameef deebii wanti guddaan irraa baratamu tokko kenne. Jireenya koo keessatti haalota afuriin ture gammachuu kanan argadhe. Jalqaba yeroon itti qabeenyaa fi leecalloo argadhe ture. Sun garuu gammachuu ga'aa naaf hin laanne. Lammaffaa yeroon itti qabeenya kootiin wantoota gatii jabeeyyii bitadhe ture. Sunis gammachuu yeroo gabaabaa qofa ture kan naaf kenne. Sadaffaa yeroon itti biyya Hindii fi ardii Eeshiyaa keessatti abbaa qabeenyaa waarshaa sibiilaa guddicha ta'edha. Haa ta'u malee sunuu gammachuu ani argachuu yaade anaaf hin kennine. Guyyoota keessaa gaaf tokko garuu hiriyoota koo keessaa inni tokko dhaabbata ta'ee tokkoof wiilcharii 200 ispoonsara ta'ee akkan bitu na gaafate. Anis ittan waliif gale. Inni garuu bakka sana isa waliin deemee ofii koo kennaa sana ijoolleef akkan kennu na dirqisiise. Bakka sana ga'ee kennaa wiilcharii sana ijoolleef kennu yoon jalqabu jireenya isaanii keessatti kennaa guddicha isaaniif kenname sana yeroo fudhatan fuulli isaanii gammachuu guddaadhaan ife. Isaan keessaa mucaan tokko miira kabajaan miilla koo qabate. Gad dhiisisuuf jennaanis na dide. Miilla koo jabeessee qabatee ija koo keessa na ilaale. Sana booda tarii wanti dabalataan isaan barbaachisu akka jiruun mucicha gaafadhe. Gaaf tokko mootummaa Waaqaa keessatti yeroon si argu irra deebi'ee akkan si galateeffadhutti fuulli kee sirriitti akkanaaf yaadatamuun fedha naan jedhe. Sun yeroo arfaffaa itti miirri gammachuu natti dhaga'ame ture. Akka yeroon gammachuu argadhe isaan kaanii otoo hin taane yeroo kana gammachuu dhugaa fi guutuu ta'een argadhe. Seenaa kanarraa waan guddaa akka barattan shakkiin qabu. Addunyaa kanarratti dhalli namaa gammachuu barbaada. Gammachuu argachuuf dhagaa namni hin galagalchine hin jiru. Rakkoon isaa garuu gammachuu dhugaa fi guutuun eessa akka argamu wallaaluu keenyadha. Gammachuun yeroo gabaabaa bakka adda addaatti argamuu danda'a. Yeroo tokko tokko namni gammachuu yeroo xiqqoof jedhee jireenya isaa balaa irra buusa. Wantoota isas ta'e namoota biroo miidhuu danda'an keessa seena. Sana booda gatii guddaa baasa. Namoonni hedduun immoo gammachuu dhugaa fi guutuu kan argatan yoom akka ta'e ulaagaa mataa isaanii kaa'atu. Fakkeenyaaf namoonni rakkoo dinagdee keessaa jiran gaafa maallaqa ga'aa argatan gammachuu akka argatanitti yaadu. Jireenya amma jiraachaa jiran irraa hamma tokko yoo fooyya'an jireenya isaanii keessatti gammachuu waan argatan itti fakkaata. Sun garuu dhugaa miti. Fedhiin dhala namaa daangaa waan hin qabneef hammuma daraan maallaqa argataa deemtu fedhiin kee bal'atee guutuu dadhabda. Gammaduuf yoo ati hin murteessine maallaqni hammamuu si gammachiisuu hin danda'u. Waan dhaggeeffataniif galatooma.